Dhalli namaa jireenya jiraatu keessatti gaddaa gammachuu waliin dabarsaa. Jireenya keessatti jaalalli akkuma jiru wal dhabdeenis ni uumama. Wal dhabdee uumame ilaa fi ilaameen furachuun waanuma jiru. Taateen godina Arsii aanaa Suudeetti raawwate dhugaan dhokatee ture immoo kanarraa kan maqeedha. Himatamaan obbo Jamaal Aamadoo Bultum jedhamu aadde Gannoo Idriis waliin bultii ijaaratanii ijoollees horataniiru. Bara 2006 immoo miidhamtuu Maryamaa Qaadiroo Ahimad jedhamtu waliin immoo haadha warraa lammaffaa waliin bultii ijaaratan. Aadde Maryamaa faana immoo bultii ijaaratanii dhalas osoo hin argatin hanga bara 2009 waliin jiraataa turan. Bara 2010 fulbaana gaafa tokko birrii 20,000 ol kaa'i jedhee itti kennaam. Fulbaana 27 birrii ni barbaadaa fidi jennaan isheenis meeshaalee mana keessaa akka ittiin bitatte itti himtiim. Kan argamnu godina Arsii aanaa Suudee ganda Maanyaa Walqixxeetti hoggoota 7 dura miidhamtuu Maryamaa Qaadiroo iddoo kanatti kan reeffi ishee argame. Iddoon kunis haqa isheetiif adda duree ta'e uffannii fi akkasuma ammoo qaamni ishee hoggoota 7 booda bishaaniin fudhatamee iddoo kanatti kan inni argame. Lagni kun laga Maanyaa jedhama. Laga kana keessatti kan raawwate lubbuu namaati iddoo kanatti kan bade. Lubbuun namaa kun kan balleesses shakkamaa Jamaal Aamadoo jedhama. Jamaal Aamadoo kunis kan ajjeese haadha manaa isaati. Haadha manaa isaa Maryamaa Qaadiroo jedhamti. Maryamaa Qaadiroo tuni isa wajjiniin haadha manaa isaa lammaffaa akka turtetti. Haadha manaa isaa tokkoffaa fi lammaffaa sana wajjin odoo jiraatu bara 2010 keessa osoo wajjin jiraachaa jiranuu guyyaa tokko qarshii 20,000 itti laadheni. Ittan fayyadama naa kenni jennaan qarshii kana turmaata keessa akkam qarshii kana balleessita jedhee kazaraa ulee harooressaatiin tikashaa ishii irra rukuta jedhee yeroo tokko morma ishii yeroo rukutu achumatti na harkatti lafa dhooftee jedhe yeroo amanu jechuudha. Himatamaan yakkicha erga raawwateen booda yaadota hawaasa burjaajessanii fi goyyoomsuu raawwataa akka turee fi naannoo jiraatus gadi lakkisee deemuu dubbatuum. Ajajaan waajjira poolisii aanaa Suudee Inispeektara olaanaa Xilahuun Guddisaa fi qorataa yakkichaa Inispeektara ittaanaa Biraanuu Lammaam. Namichi kun duraanis uummanni shakka. Uummanni namichi kun kanaan duras nama ajjeesee akka dhufetti shakkii qabaa jechuudha. Uummataan maal jedhaani harkatti dhukkubee Harargee geessin achitti yaalchisee ta'uu dinnaan duutee achumatti awwaalee waan jedhu kana kaasaa uummataaf jechuudha. Haadha manaa isaa lammaffaa kanatu haala biraatiin galgala fuudhee dadhabsiisee rukutee na biraa fuudhee deemee. Gaafa deebi'u guyyaa 3 booda ishee gatee waa deebi'u eessatti gatte jedhee yeroon ani gaafadhu Harargee geessee tanan Ciroo geessee mana yaalaa hospitaalatti na harkatti duute naa kennuu dinnaan dhiisee dhufee. Poolisiin aanichaa odeeffannoo walitti qabuun dhimma miidhamtuu kanaa qorannoo walirraa hin cinne taasisuu eegaleem. Himatamaan yakkicha erga raawwateen booda naannawa jiraatu gadi lakkisaa gidduun immoo dagachiisaa gara naannawaatti deebi'aa akka tures poolisiin odeeffannoo argateem. Inni akkuma ajjeesen hin bade jechuudha. Naannoo sanaa badee kan ture uummanni shakkee reeffa ishii kanas hin arganne barbaadaa turan. Waggaa 3 ture bara 2013 naannoo sanatti deebi'ee ammas shakkinaan hin bade iddoo inni jiraatu hin barree turmaata waggaa 7 booda naannoo sanatti deebi'ee jiraachaa ture. Turmaata waggaa 7 bara 2016 keessa deebi'ee osoo jiraachaa jiru. Ammas uummanni shakkii itti kaasanii namichi kun duraan nama ajjeesee jira hidhamee jira as duraayyuu jedhanii shakkanii jennaan narratti beekame jedhee bade jechuudha. Guyyaa tokko haqni dhokate akka mul'atuuf roobni cimaan bubbee makatee roobe reeffa miidhamtuu bakka itti dhoksaan awwaalamtee baasee lafeen namaa fi uffanni miidhamtuun ittiin awwaalamte rooba cimaa roobee lolaan uumameen butamee laga Maanyaa Walqixxee bakka Maanyaa jedhamutti gatameem. Lafeen namaa argamuu hawaasni ganda Maanyaa Walqixxee poolisiif eeruu kennan. Baay'ee rooba cimaa roobee bakkuma inni itti awwaale jedhan sana warqee jalaa kan bahe
biqiltuun adda addaa hin jira hundee biqiltuu jalaa bayeetu lafeen ishii kun mataan hin jira lafee kana dhaqnee qorataan iddoo uummanni itti walitti qabee peestaalitti qabnee uffata ishii kana wajjiniin fuunee gara qorannaa foorestikiitiitti deemneen jechuudha. Poolisiin aanichaa qajeelcha poolisii godina Arsii fi waajjira abbaa alangaa aanaa Suudee faana ta'uun dhimmicha qorachuu eegalan. Caasan gandaa bilbilaannoo bilbilanii lafeen qaama namaa uffata wajjiin bishaan laga maanyaa jedhamuun bahee raasatti argameera isa walitti qabnee waan jiruuf poolisiin akka nu dhufu jedhanii garee qorannaa asii ergineefii jirra jechuudha. Gareen keenya garee qorannaa dhaabnee asii ergine hojii qorannaa achitti hojjetaa ture. Lafee namaa achitti argame sanii fi uffatas fuudhee asitti fidee ture jechuudha. Sana booda qorachiisuudhaaf lafee san gara hospitaala Daagmaa Minilikitti ergine qoratamee bu'aan isaas nuu deebi'eera. Foorastikii bu'aa isaa yeroo nuu kennan lafee 31 kan nama tokkootii fi lafee nama tokkootii fi lafee namaa ta'uu fi kanuma nuu mirkaneessanii gaafa isaan nu ergan nutis galmee kana qabannee iddoo shakkamaan kun jiru hordoffii itti fufne jechuudha. Yeroo hordoffii itti fufnu shakkamaan kun akkaataa firri isaanii jedhunti namoonni asii deeman godina Booranaa daangaa Keeniyaadha. Keeniyaa seenee achi keessaa kadhateetu waa fuudhanii deebi'anii godina Booranaatitti achi magaalaa Yaabelloo jiraachaa turanii kan jedhu odeeffannoon nuu kenname obboleessa ishii kan ta'e Masuud Qaadiroo ka jedhamu hordoffii nuti taasifneen ajaja mana murtii baafne deeggarsa irratti barreessine gara sanatti ergine jechuudha. Akkuma dhaqeen poolisii magaalaa sanaatitti deeggarsa gaafate shakkamaa kana akkuma inni taa'e mana keessatti bakki inni jirutti poolisii fudhatee qabe jechuudha. Qorannaan xumuramuun himatamaanis to'atamee mana murtii olaanaa godina Arsiif ergamaam. Manni murtichaas himatamaa yakka raawwate hidhaa waggaa 16 fi baatii 6 adabuu odeeffanneem. Qarshii 20,000 kaa'e jedheeni haadha manaatti yaduutu tana Mayramaa Qaadiroo tanatti kenne gaafa itti fayyadamuudhaaf as kan jedhee gaafadhu bakka kaa'ee dhabee naan jennaan aaree kazaraa harooressaatiin ceekuu gubbarra dha'utti mormarra dha'ee na harkatti duute. Sana booda immoo ufuma kiyyaa adda kiyya biraa bahee boolla qotee awwaalee anumatti ajjechaa kana raawwatee kan jedhu nu amaneera jechuudha. Yeroo dhiyaate san ragaa gahaa fi quubsaa qabaachuu baates duuka buunee akeeka arganne guutuu fayyadamuudhaan namticha caasaa poolisiiwwan jiran waliin taanii akka to'atamu erga goonee booda ragaa jirannaa ragaa naannoo guutuu isaanii yeroo sanitti maaltu ture duubaa lolatti ture moo hin turre yeroo sanitti akkamitti baddee turte baddee naannoo biraatti bulchiinsi magaalaa Awwaalee kan jedhame maalii fi maal dhoksuuf yaadame kan jedhu erga sirriitti ilaalee booda waajjira poolisii wajjin teenye dhimma kana irratti mari'anne. Aanaa Suudeet irratti shakkamaan Jamaal Ahmadoo jedhamu haadha manaasaa Maariyamaa Qaadiroo kan jedhamtu ajjeesee erga ajjeeseen booda reeffa ishii Awwaaleetti kan bade erga badee turtii waggaa 9 booda jechuudha. Waggaa 7 booda jechuukooti. Turtii waggaa 7 booda shakkamaan kun qabamee qorannaa isaa foorensikiidhaanis deeggaramuudhaan qorannaa isaa cimsinee erga qulqulleessineen booda mana murtii olaanaa godina Arsiitiif erginee hidhaa cimaa waggaa 16 fi baatii 6tiin kan adabame ta'uu isaatii jechuudha. Ollaan miidhamtuu aadde Mariyamaa Qaadiroo waan du'a sanaa quba qabaachuu isaanii gaafanneem. Gadda nuti poolisiin kun immoo haa galatoomanii haa jiraatan bakka jiraatanitti haa nuu jiraatanii ragama kana baasuuf lafeen isii kun bahuun akka waan isiin galteetti nuti dhagayama. Poolisii akka itti eeruu kennine uffataa fi lafee wayii ka horii haa ta'u ka namaa haa ta'u hin beeyne arginee poolisii eeruu kenninee ergasii poolisiin qoratee irra gahee du'a isii Mariyamaa Qaadiroo ta'uu poolisiin nu ibse. Bultii keessatti wal hubannaan jiraatu akka qabuu fi wal dhabdee yoo jiraates mariidhaan hiikuun barbaachisaadha jedhu ollaan miidhamtuu fi qaamoleen haqaa dubbisneem.
Safuudha ajjeesuun isiin barbaachisu waan ilma hortee yookiin ilma hortee ilmallee horuu baattu yoo waliin ta'in gadhiisuu barbaachisa malee nafseen isii bahuu hin qabu. Akka dubartii tokkotti baay'ee gaddaan birri 20 miti haga fedhee yoo ta'e qabeenyi isaanii walitti waan ta'eef garuu immoo gochaa kana ga'u irratti raawwachuun natti dhaga'ama akka dubartiitti miti akka ilma namaa guututtu yoo immoo wal ta'uu dadhaban addaan deemudha malee gocha akkana irratti raawwachuu isaa hin fedhu jechuudha eenyumarrattuu ta'e. Akka itti waliin jiraatan yoo wal dadhaban agartanii ulaagaa abbaa gadaa hin jira isatti dhaqanii lakki wani kun naan taane jedhanii qulqulleessanii wal gadhiisu. Qajeelcha poolisii godinaa irraa ka'ee hanga nu bira ga'utti haa galatoomanii nutis jabaannee kana caala moo heeruu uummata uummanni illee haa galatoomu dhugaa dubbachuuf amma uummanni kan poolisii ta'ee jira heeruu kennaa jira yakka raawwate tokko ibsaa jira sirriitti uummanni keenya galateeffamuu qaba caasaan nageenyaa galateeffamuu qaba poolisii cinaa dhaabbate kanumayyuu heeree nuu kennuunsaa waan guddaadha kanaaf baay'ee namatti tolaa jechuu barbaadeen. Dhugaan ni qal'atti malee hin cittuum namoonni yakka raawwatanii yeroof miliquu danda'uum garuu haqni dhokate hin hafuum gochi miidhamtuu Mariyamaa Qaadiroo irratti raawwates kanuma mul'isaam haqni waggaa 8 dhokate bubbee bubbisuu fi rooba cimaa samii irraa dhangala'een dhugaan iyyiteem lagni maanyaas haqa miidhamtuu Mariyamaa Qaadirootiif sababa ta'eem dhugaan ishees argamteem.